sababa Yesus keessatti dhalateefiyyuu Beetlehem maqaan ishee mandaroota Yihuudaa hundumaa hin caalti. Yihuudaan mandara gurguddaa jajjabaa qaba. Yerusaalem Yihuudaa keessa. Magaalaan guddoo Israa'el immoo Yerusaalem. Garuu Yihuudaa kan caalaa maqaan ishee lallabamu Yerusaalemin kan caalu Beetlehem mandara tokkotu ka'uuf jedha. Maaliif? Achitti nama guddaa tokko dhalachuuf jedha. Wanti guddaa jiru fooqii gurguddaan keessatti dhalachuutu hin taane. Gamoo gurguddaan, konistiraakshanii gurguddaan, daandiin adda addaa biyyicha keessatti hojjetamuutu hin taane. Yesus keessatti dhalachuusaatu biyya raase. Beetlehem mandarri Yihuudaa kan isheen ittiin hundumaa caaltee sababa Yesus achitti dhalateef. Hin xinnaattu jedheen dubbadha ganama kana. Dhuguma hin xinnaattu ati. Haleluuyaa. Mee ani hin xinnaadhuudha. Guddachaa deemuu kee namoonni hin argu maqaa Yesuusiin. Heeklaa taapraaza. Jalqabni kee xiqqoo yoo ta'e dhumni kee immoo guddaa ta'a. Guddaa masi taasisa siin jedha Waaqayyo. Abrahaamiin maqaama keen guddaa taasisaa jedhe Waaqayyo. Waan biraa miti maqaama keen guddaa taasisaa jedhe. Simbootti dibe, surraatti dibe. Ganama kana maqaa keetti Waaqayyo dhiiga ilma isaatii siifa dibe. Akkas godhaati harka keessa naaf ariifataa jedha. One jedha dabalaati. Two jedha dabalaati. Three sanumaa jedhi dabali. Gammachuun deebinee wal argina. Anaafati galataan dhiyootti wal arginaan jedheen. Dhugaa gooftaa dhibee na kaasetti. Yeroo dhiyootti naman galataan wal arguutu as keessa jira. Galata guddaa qopheessitaan nan gammadaa. Niiko, Piraadaa, Liigaa, Hiilaas, Heeroodiyaa, hidhaa miila keerraa citeera. Waanjoon sirraa cabeera. Gaaffiin bara dheeraa deebi'eera. Haleluuyaa. Harka mirga ol kaasaa. Waaqayyo bara namaaf dabarsa. Gadi ilaalaa hinaafu namni isaa. Waaqayyo bara namaaf dabarsa. Gadi ilaalaa hinaafu namni isaa. Bara hiriyaan tuuffatamu. Bara haalotaan daangeffamu. Hindabarsee narraa. Hindabarsee narraa. Hindabarsee narraa bara sana. Hindabarsee narraa. Barri gaddaaf barri dhiphinaa darbeera. Mata dureen irra lallabu maaliidhaan siniin jedhee? Maqaa Yesuusiin hin xinnaattu ati. Kallattii kamiin illee hin xinnaattu. Wangeela Maatiyos boqonnaa 2 lakkoofsa 1 hanga 6 dubbisna. Dhalachuusaa dhaga'anii jar tokkotu ba'a biiftuutti dhufe. Warra sabaa sagalii jedhamanii ba'a biiftuutti dhufanii bara sana keessa Heroodis namicha jedhamutu biyya bulchaa. Qayyafaan hangafa lubaati. Heroodis biyya bulchaa. Qayyafaan hangafa lubaati. Jarri kun lamaan baay'ee hamoota. Dhiiga namaa dhangalaasutti. Lubni sunis luba baay'ee hamaadha. Wanta hamaa keessatti dhalate gaa Yesus. Isa booda iddoo kanatti waa'ee iddoo Yesus itti dhalatee dubbata. Mandara inni keessatti dhalatee dubbata. Hin xinnaattu immoo jedhee dubbata. Arramo si keessatti dhalata. Hin xinnaattu atis. Ila akkas jedha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 2 lakkoofsa 1 kaasee bara mooticha Heroodisitti Yesus mandara Beetlehem kutaa biyya Yihuudaatti yemmuu dhalate kunoo namoonni ogeeyyiin urjii lakkaa'an tokko ba'a biiftuutti gara Yerusaalem dhufan yeroo Yesus dhalate jechuudha. Isaan inni mootii Yihuudootaa ta'ee dhalate eessa jira? Nuyi urjii isaa ba'a biiftuutti argine isaaf sagaduu dhufneerroo jedhatanii iyyaafatan. Heroodis mootichi kana dhagee hirraafame. Mootummaa kun harkaa fudhachuuf dhalate de. Nama guddaadhaaf mucaa reefu dhalatu sodaata. Mucaa ilkaan hin baasne, qarriffaa hin qabne, harka diriirsuuf dachaasuu hin barre, miila fuudhuu hin beekne dhalachuuma isaa dhagee sodaata. Maaliif? Akka inni guddaa ta'u beeka. Miila namee eebba sii dhufu argee diinni kee raafamuu jalqaba. Kaatoo jabbaataa jiilaadha. Xiqqoo sirka jiru argee diinni kee raafamuu jalqaba. Jedhame biyyatu raafamuu jalqaba hidha.
ilaalaga Heroodis mootiidha garuu mucaa reefu dhalatu sodaate. Maal waa'ee mucichaa guddaan arwaatu sii dhalata gurguddoota warratti jettu raafamuu jalqabu. Arra kakuu keetu dhalata gurguddoota warratti jettu mandara keessa raafamuu jalqabu. Ilaalaga dubbii guddaa Heroodis mootichi kana dhaga'ee hin raafame. Maal dhaga'ee dhalachuu mucichaa dhaga'ee kun maqaa mootummaa kun harkaa fudhatti jedhe. Amma utuma Yesuus biyya bulchuu dhufe ta'eyyuu yeroo umuriin Yesuus biyya bulchuuf ga'utti Heroodis dulloomaa gadhee yookiis hin du'a ture. Hin du'a. Umurii dheeraa namni hin jiraatu laa garuu hin raafamedha. Dhalachuu mucichaa dhaga'ee hin raafame. Yerusaalem guutuunis isaa wajjin raafamedha. Yerusaalem guutummaan magaalaa guddoon Israa'el hundinuu dhalachuu mucichaa sana dhaga'anii wayyoo jedhan hin raafamanedha. Yemmus inni luboota hangafootaa fi barsiisota seeraa saba Yihuudootaa keessaa walitti qabeeti Masiin eessatti dhalachuuf akka jiru isaan gaafate. Maaliif gaafata? Dhaluuf jedhe. Isaan immoo mandara Beetlehem kutaa biyya Yihuudaa keessatti dhalata raajichaan caafameera jedhan. Isa booda gaa maal jedhee caafameenaan laakkedaniitti himan ati yaa Beetlehem ishee biyya Yihuudaa keessaa ati mandaroota gurguddoota Yihuudaa hundumaarra hin xinnaattu. Maal hin taatu? Hin xinnaattu. Si keessaa kan mo'u tokko saba koo Israa'eliin kan bulchu imbaa kan jedhu jira jedhanii. Ilaalagam sababa Yesuus keessatti dhalateef iyyuu Beetlehem maqaan ishee mandaroota Yihuudaa hundumaa hin caalti. Yihudaan mandara gurguddaa jajjabaa qaba of keessaa. Yihudaan kutaan Yihuudaa Yerusaalem Yihuudaa keessa. Magaalaan guddoo Israa'el immoo Yerusaalem. Garuu Yihuudaa kan caalaa maqaan ishee lallabamu Yerusaalemin kan caalu Beetlehem mandara tokkotu ka'uuf jedha. Maaliif achitti nama guddaa tokko dhalachuuf jedha. Waan dhalata kana booda biyya raasuu jalqabda. Jedhame ani hin xinnaadhu jedhaa dubbadhaa. Ilaam wanti guddaa jiru fooqii gurguddaan keessatti dhalachuutu hin taane. Gamoo gurguddaan, konistiraakshanii gurguddaan, rooddiin adda addaa, daandiin adda addaa biyyicha keessatti hojjetamuutu hin taane. Yesuus keessatti dhalachuu isaatu biyya raase. Beetlehem mandarri Yihuudaa kan isheen ittiin hundumaa caaltee sababa Yesuus achitti dhalateef. Dhugaan sinitti himan Yesuus laphee keessan keessatti dhalateera taanaan, Yesuus mana keessan keessatti dhalateera taanaan hin xinnaattuutu hin taane hin guddattu. Nama si biraa qabitti naa himi ati hin xinnaattu jedhiin. Yesuus laphee kee keessatti dhalateera taanaan jedhiin. Caaltee mul'attaa jedhiin. Namatti gaafdee maqaa Yesuusiin ganama kanaa kaasee caalee haa mul'atu. Rakkina isaa caalee haa mul'atu. Hiyyuma caalee haa mul'atu. Abaarsa caalee haa mul'atu. Itti mammayyuu caaltee mul'atta jedhitti. Maal jedhe gaa? Waa'ee Beetlehem inni si keessatti dhalatu saba koo in geggeessa in tiksa sababa jedhameef mandarattiif abdii tokko kenname. Atis mandara Yihuudaa hundumaar hin xinnaattu. Bakka hin xinnaattu. Maal taatare hin caalta. Dorgomtuu taasise. Beetlehem dorgomtuu taate. Maaliin? Hafuuraanis, fooniinis, ikoonomiidhaanis, poolitikaadhaanis, teekinooloojiidhaanis tooppii galte. Yesuustu keessatti dhalate. Biyya Yesuus keessa jiru teekinooloojiin haa ta'u, saayinsiin haa ta'u inuma guddatti. Amma koo asgaanii haalan malee Yurooppiin kan isheen ittiin jijjiiramte Baaybiliidha. Wangeeladha. Renesaansiin isaanii kan inni ittiin dhufee sochii guddaan kan inni Yurooppii keessatti jalqabee wangeela gaafa isaan fudhatanidha. Wangeelli kun sammuu namaa qarabeettu. Wangeelli kun akkati baay'ee fagaattee deemtu si taasisa. Mi addunyaa kanarraa ilaalaa amma gananii yoo jiraatan iyyuu persentiin guddaan isaanii kan isaan ittiin waa'ee hawwaa, waa'ee naasaa ittiin qoratanii bira ga'an wangeela kanadha. Giriikii yoo fudhattan Phaawulos fa'aa keessatti lallabaa ture. Wangeellis yeroo jalqabaaf afaan Giriikiitiin barreeffame. Ibraayisxiif Giriikiidhaan barreeffame. Hiikayyuu yeroo hiikan akka afaan Giriikiin barreeffametti, akka afaan Giriikiin barreeffametti jedhu tiyorii tiyooloojii baran gaafa hiikan. Maaliif? Afaan jalqaba ittiin barreeffame maqaa ta'eef oriijinaal woordii isaa argattachi. Giriikiitti deemee kan wangeela lallabe Phaawulos fa'aa ture. Anteenaa dhaqanii lallabaniiru. Magaalaa guddoo
Giriik jechuudha anteenaan. Achi deeganii labsaniiru. Wangeelatu jalqaba lafa dhaal. Yeroo jalqabaaf argannoowwan gurguddoo saayinsiif teknooloojiitiin deeggaraman addunyaa kanaaf kan gumaache Giriikidha. Mee qorra daragaati. Giriikidha. Saayinsiinis maal jedha? Akka afaan Giriikiitiin jecha Giriikii akkasirraa dhufeedha. Baayoloojiin, keemistiriin, fiiziksiin jecha afaan Giriikii lamarraa walitti dhufe akkas jechuudhaan hiikisaa immoo kana jechuudhaan wangeellis warri tiyooloojii gaafa hiikan jecha afaan Giriikii edanii jalqabu. Giriikiin kun saayinsiif teknooloojii addunyaa kanaaf gumaacha guddaa gumaatti. Maal? Yesuustu dhaqee keessatti dhalate. Phaawulos fa'aa dhaqee keessatti lallabe. Arra mana kee irratti nan lallaba. Kiisii kee irratti, akkaawuntii kee irratti, gola kee keessatti waan guddaa tokko dhalata. Ameen jedhi fuudhiin harkaa. Hin xinnaattu siin jedha Waaqayyo. Jedhame ani hin xinnaadhu jedha. Tokko, lama, saduma. Caali mul'atu siif ajajeera. Caali mul'atu siif ajajeera. Aristootil fa'aa nama Giriikiiti. Soqiraates fa'aa nama Giriikiiti. Falaasfaa gurguddaan addunyaa kana irratti dhiibbaa uuman namoota Giriikiiti. Ka'umsi isaanii immoo waldaa kiristaanaa keessa. Waldaa kiristaanaa keessa. Argitu? Yurooppii guutuun kan inni ittiin gara saayinsii amma irra ga'eetti dhufee dursa wangeela fudhatan. Innaa teessanii ilaaltan bu'aalee gurguddaa addunyaa kanaaf gumaachan keessaa baay'een isaanii biyyoota Awurooppaati. Baay'een isaanii immoo warra dursanii wangeela fudhatanidha. Gara biyya keenyaa iyyuu kan fide wangeela warra Siwiidinii faati. Warra Awurooppaati. Hin jijjiirame biyyi isaanii wangeelaan. Biyyoota persentii guddaan kiristaana ta'an innaa fudhatanirra Ameerikaa faas addunyaa irraan lolaan, ikoonomiidhaan, teknooloojiidhaan tooppii irra jiru. Biyyoota Arabaa caalaa fa'a. Biyyoota Musliimaa warra kaan caalaa. Isaan albuuduma qaban gurguranii ta'anii nyaatu malee gumaachan qaban saayinsii keessa. Lafa wangeelli kun ga'e jijjiirama dhufa beektaa? Wangeelli kun akka biddaati. Daggala rakkina namarraa guba. Hiyyuma namarraa guba. Yerusaalem keessatti dhaqee sababa dhalateef Yerusaalemin hin xinnaattu jedhe. Lafa Yesuus itti dhalate hin xinnaattu. Caaltee mul'atti. Arrasi keessatti dhalata. Dhugaa Waaqayyo biyya dhalatte keessatti caaltee mul'atta. Yaa makaatooza. Nama jijjiira. Maayingii namaa jijjiira. Ilaalcha namaa jijjiira. Wangeelli. Ilaalcha moofaa nama keessaa gadi baasa beektaa? So Beetelemiidhaan maal jedhe? Hin xinnaattu jedhe. Beetelem lafa Yesuus itti dhalate ilaaluudhaaf yoo xinnaate waggaatti nama miliyoona hedduutu gala. Bootaa sana ilaaluudhaaf. Dallaa horii inni keessatti dhalate ilaaluudhaaf. Maaliif? Hin xinnaattu mandara tuuristii taata. Iyyaafatamtuu taata. Tuuristoota baay'ee deema waggaa waggaatti. Ka'umsi isaa achi. Dallaa horii keessatti dhalate. Isaan eessatti eegu turan? Mana Heroodisitti. Mana lubootaatti. Mana gurguddootaatti eegu turan. Inni garuu mandara xinnoo ol kaasuu barbaade dhaqeeti Beetelem keessatti dhalate. Yanamame namni xiqqoodha siin jechaa jiru olan si kaasadha Waaqayyo. Wangeelli kun ol nama kaasa. Obboloota nana ol nama kaasa. Kaffi godhe kaffitaarra nama dhaaba. Sammuu namaa kana laayit godha. Ifa godha. Qabitti naan wangeela kanaan jedhin. Ol kaataa jedhin. Hin xinnaattu jedhin. Caaltee mul'attaa jedhin. Namatti qabdi karaa wangeela kanaa caalee haa mul'atu. Wanti guddaan laphee kee keessatti Yesuus dhalachuu isaati. Si keessa Yesuus seeneera taanaan kallattii kamiin hin xinnaattu ati. Caaltee mul'atta malee. Halooloo vaagindaas arraa kaasee mana keessan keessatti jireenya keessan keessatti birriin jedhuun Yesuus haa dhalatu. Yesuus haa dhalatu yee. Mana kee keessatti haa dhalatu yee. Mee ani hin xinnaadhu jedhaa dubadaa. Caalee mul'adhaa jedhaa. Kallattii hundumaan caalaa mul'adhaa. Rakkina caalaa mul'adhaa. Hiyyuma caalaa mul'adhaa. Abaarsa caalaa mul'adhaa. Wanti barbaachisu kana. Inni si keessa seennaan caaltee mul'atta. Tooppii dhufta. Ameerikaa caalaa waa'ee teknoolojii gaafa ka'u koo Giriikii ka'a. Beeziin isaa Giriikiidha. Ingiliffa caalaa afaan Giriikiitiin saayinsiin kan inni waamu.
wangeellis kan inni waamu maal dursa wangeela tachige dursanii geessan lafa wangeelli dursee dhaqe immoo hangafummaan dhufa xinnaachuun hin jiru guddinatu dhufa kanaaf dursaa wangeela kana fudhadhaa dursaa Yesuusin fudhadhaa inni isin keessatti mana keessan keessatti dhalannaan xinnaachuun hin jiru isa gadii ta'uun hin jiru eegee ta'uun hin jiru mataa taatu malee kana beeka iccitii kana beektanii naan dhugaan sinitti maa hangafummaan kan keessan ta'a wiikaa piraaloo hangafummaan laaddaa fedha waaqayyo fudhattee baata bakka fudhattee baata afurri hangafummaa irratti chaappeera hin xinnaattu siin jedha waaqayyo ameen jedhi ani hin xinnaattu jedhi dubadume kaayidaa baddu gahin kadhanna miila keessaniin kaadhabadhaa hin xinnaattu siin jedha gooftaan gatii namni hin baasne narraa baaste iddoo irrina koonaaf dhaabatte utuu sin qabaanne badee nafaa sin jaalladha gooftaa koo citeen sitti hafaa gatii firrinaan baafne narraa baafte iddoo irrina koonaaf dhaabatte utuu sin qabaanne badee nafaa sin jaalladha gooftaa koo citeen sitti hafaa fayyinni koo naaf duukeeti fayyinni koo siidha fayyinni koo naaf duukeeti fayyinni koo siidha fayyinni koo waadaa koo nyaanne dabarsitee na laanne du'atti oolchaa lubbuu koo garaan koo gammaadeera sitti waadaa koo nyaanne dabarsitee na laanne du'atti oolchaa lubbuu koo garaan koo gammaadeera sitti waadaa koo nyaanne dabarsitee na laanne du'atti oolchaa lubbuu koo garaan koo gammaadeera sitti jaalala namoota Curasa dukkana murma seetana murma abaarsa murma kadhadhu nama sibraaf makala bandala bara welele bendolo bosakato jabilas namati qabdee jirtu dukkana harkaa baaseera namati qabdee jirtu jawwii harkaa baaseera harkatti qabaati baatee tadha jawwii harkaa baatee tadha digimti harkaa baatee tadha abaarsa harkaa baatee tadha mi'a sifachi deema ani bilisa hidha ani fayyeera hidha quba tokko ol kaasi namni tokko ilaa yaa Waaqayyo as keessa nama jiru hundumaa fiixaan jireenyaa haa ba'u nama yaadachuu barbaadde yaadadhu nama lafaa kaasuu barbaadde kaasi
Inxinnaattu jetteetti dubbatteetta guddatanii haa mul'atan. Caalanii haa mul'atan. Hangafa ta'anii haa mul'atan. Caalanii haa mul'atan.